Waamara qophii kanaan ijuuwwan soora qalbii ta'an kanneen akka walaloo jechoota mimmi'aawoo waloo jabaan tarreeffaman seeqqachiisaa namoota taateewwan dinqisiisoo nama qirqirsan gurra simbuufna sirba bareedaas qabna jabaa ofii abbaatu faarsa nus jajjaboo keenya qophii jajjabeen isiniif dhiyeessina kana malees gaaffilee afoolaa kanneen akka mammaaksaa hibboo fi jechamootaa kallattiin isin irratti hirmaattan isiniif dhiyeessina waamarri waamara of keessaa qaba waamara Iyyan kun qophii waamaraati irra deebi'uun nageenya keenya sanaa qaqqabu jenna an dhaggeeffattoota wajjin turtii taasisaan ture ganamarraa Aye, ega kopi ni wa mara keenyaati ni mumamos deebine dhuftee jirtaatis ani nok baqqalaati ni mona naggasaas ega nafaana jirti kopi wa mara kuno jalqabee jira dhaggeeffattoota keenya gama ogummaa teknikaatiin itti faafufaaf miti kuumirreessaan waliin jiru ega kopiin wa mara keenya irraatiinis mijuulee hundumaa qabanne stuudiyootti argamneetu jirra iyyan walaloo ni qabna seeqqachiisni jira sirbisiin bohaarsu akkasumas jajjabeedhaan seenaa gootaa isinitti himnaa yeroon afoolotaa isin kallattiidhaan bilbiltanii irratti hirmaattan afaaniif aadaa keessan dagaa kafattanis ni jira amarraa egaa isin qophiin kun gaariidha akkasumaan itti fufuu qaba kun immoo fooyya'uu qaba akka kanaatti osoo dhiyaatee jettanii yaada keessan dhiyeeffachuuf 022110086 fi 022110086 nuuf bilbilaa akkasumas karaa ergaa gabaabaa 8330tiin ergaa barreeffamaatiin yaada keessan nuuf qoodaa nu waliin turaa isiniin jenna mee jalqaba kanarratti soomijuu keenyatti dhaggeeffattoota hin ceesisiin gaaffiidhaan siif eegaluuf hin jedha qophaa'e. Tole qophaa'eera. Tole haala salphaadhaan osoo sin rakkisiin bakka feete jiraatti waan barbaadde dalagaa yookaan hojjechaa odeeffannoo oduu addunyaan kun itti jirtu barbaadde sirbaan bohaaraa yoo barbaadde ammoo oduu feete kana ittiin dhaggeeffattu. manuma kee jiraattis hojii hojjechaas daandii rasii odeemtu haalaan kan isuun daangeffameen odeeffannoo ga'a si biraan ga'u tokko deebisaa natti himi. Salphaan dhumatti yeroo kaaftu dafee sammuu koo keessa dhufe waan ta'eef yeroo baay'ee wanta hin godhudha waan ta'eef maaliif yeroo kana dhugumayyuu deebisaatti dhufumoo kallattii himan. Ibsa laadhura akka targatte chumadaatti himaa waan ta'eef dhugumayyuu yeroo hedduu yeroo karaarra deemtus ta'e bakka deemtu hundumaatti wanti kamiyyuutu sin daangessin salphaatti kan odeeffannoo guutuu irraa argachuu dandeessudha. Amma fakkeenyaaf teknooloojiin gaaballatee waan ta'eef bilbila keenya irratti illee qabannee deemneetu bilbilaan illee odeeffannoo guutuu irraa arganna jechuudha raadiyoo irraa. Inuma deebisteen illee akkasitti irreeyne gaaffiin koos ibsaa waan qabuuf sitti ulfaanii natti fakkaata keessumaa seenaan reediyoo yeroo ka'u yeroo ammaa kana anaaf si yeroo amma jirra jirru kana haala teknooloojii ammayyaawaa addunyaan itti jirtu kana osoo yaadatiin dura xiqqoo taate umurii kee xiqqoo irratti yeroo baadiyyaa garaa garaa bakka itti dhalattee guddattee jiraachaa waa si yaadachiisa wantoota garaa garaa har'a maaltu himamee oduu gurraan ba'a har'a maalitti olte laata addunyaan raadiyoo saaqqatanii bootiin keenya kaakayyuun keenya akka meeshaa guddaadhas immoo kan yeroo kamiyyuu ati haala salphaadhaan itti fayyadamtu egaa raadiyoodha. Addumaan yoo ilaalte amma warreen kaan warra sirriitti odeeffannoo irraa argachuu dandeessu yoo jette amma fakkeenyaaf waan akka televiziyoona waan garaa garaa yoo ilaalte wanta sana ilaaluudhaaf amma dirqama naannoo elektirikiin jiru jiraachuu qabda bakka deemtu hundumaatti illee si mijatu amma kunoo teknooloojiin illee bal'ate bilbila keenya irra jira waan ta'eef namuu bakka deemu hundumaatti yoo konkolaataa keessa jiraate qarshii yoo qabaatte yookaan immoo wantoota garaa garaatiin salphaamatti ilaaluu dandeessa yookaan daawwachuu dandeessa kana garuu dingaa yookaan dhakaa baatiin bitachuu qofa sirraa eegama sanaan bakkuma jirtu jiraattee waa hedduu dhaggeeffatta hinumaayyuu egaa afaan oromootiin ammoo yeroo reediyoon dhaggeeffatamu anaaf sii duratti seenaa hedduutu darbe yerootti reediyoon egaa afaan oromoon dhaga'amuun akka waan biyya balleessuutti herreegamaa tureetu jira sanuma keessa immoo qabsaa'ota gaazexeessitoota qofa miti hedduudhaan darbee har'a mo'aniifate akka barbaannetti kun uummata keenya wajjin wal arguu akka dandeenyetti jira seenaa reediyoo bal'aadha kan dubbatamee xumuramuu hin dandeenye inumaayyuu hojii hojjechaa bakka feetee deemaa waan barbaadde miira barbaadde keessa taate kanatti dhaggeeffattee haala addunyaan jirtutti hubattudha hammam jaallanna hammam dhaggeeffannaa kan jedhuuf ammoo deebisaa dhaggeeffattoota keenyaaf dhiisna ammoo yeroo nu dhaggeeffattaniyyuu nu qeequ nu sirreessuu fi waan hojjechuu qabnu nutti himuun ammoo gahee keessan isiniin jenna maaliifin kana kaasee beektaa?
Ayyan egaa maaliif akkati kana kaaftee yaadama tilmaamaa dhuman jira? Maaliif ree? Walaloon keenya irraa raadiyoo irratti xiyyeeffata. Mee raadiyoon maalidha laata maal faa qabaa kan jedhuuf ammoo walaloodhumaan bu'aarree deebinee dhufnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Asheeta raadiyoo mee waa wal gaafannu walumaan haasofnu raadiyoo dhaggeeffannu raadiyoon daraaraa raadiyoon firii buusaa hayyuu mariisisa hiikee meenuu ibsaa lallabee daraaraa qophiidhaa lallabee asheeta gaara gooda bu'a gola fe'e seena asheeta qophiidhaa firii dhalibuusa jaalalaan naannessa waa maraan qirqirsa sirbee sirbisiisa uummata dubbisee uummata kakaase sammuudha misoomse hunda gaamareessa raadiyoon daraaraa raadiyoon asheeta raadiyoon gaamaraa firii dhalibuusa dambalii jaalalaa hunda dambaliisa manaa manatti galee qalbiif laphee raasee miira dambaliisa maalumatu ittisaa dallaa foddaa cabseetitti ol seenee tasaasa gaaffii dhaggeeffatootaas yaada dhaggeeffatootaas sirriitti madaala oggasuu waamala raadiyoon daraara raadiyoon asheeta raadiyoon gaammaraa firii dhalibuusa sirbaan walitti jedheet sirbaan dhaama oggasuu waafala qopheessee tawwata gurra ofitti baasee hunda ofitti madaksee hiika gurra buusa kan wallole araarsa mufataa fagoodhaa sirbaan itti dhaama garaa nyaattoo'uu walitti dhiyeessee walitti araarsa jaalala tirtirsa sirbaan himaamkoomii qabbaneessuuf aarii sirreessuudhaaf badii araarsuudhaaf muffii wal raasuudhaaf qalbii waliinaasuuf qalbii godaa gaara bu'ee itti dhangalaasa abbaa fardaa jedhee takka itti garmaamsee gaararra qaari'ee iyyaafata jedhee hunda walitti fidee yaadaa wal simsiisee gumaa ta'e geree odeeffannoo cuucee gudoo fi guduruu eenyuun maal himuu sooranni soorata innuu iyyaafata raadiyoon daraaraa raadiyoon asheeta raadiyoon gammaraa asheeta raadiyoo asheeta qophiidhaa FM Finfinnee isa Oromiyaa nu milkaa'ii jen nu jabaadhuu jen nu asheeti jen nu daraarii jen firii buusii jen FM Finfinnee isa Oromiyaa kitaaba kuusaa walaloo masqalaa bakkalchaatiin bara 2011 barreeffame baafataa 151 hanga 153 kan jirurraa asheeta raadiyoo. Badawanu biyakasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu biyakana abbatu egadawanu bi barana Ayyaana egaa raadiyoon waa maradha jechuu dandeenya waa hedduu irraa arganna odeeffannoo fayyaa keenya odeeffannoo aadaaf duudhaa keenya aadaaf duudhaan keenya maal akka ta'e illee jabeessee irratti hojjetamaa jira gama raadiyootiin akkasuma illee waa'een fayyaasaa ta'uu waa'een haalli diinagdee biyyaa oduuf odeeffannoon addunyaaf kan biyya keessaa wanti irra jiru hundumtuu egaa karaa raadiyootiin salphaatti namnuu mana isaa ta'e kan barumsa irraa argatudha raadiyoon waa maradha kanaaf jennee walaloo keenyaanis egaa guyyaa irraatiin waa mara keenyaan raadiyoo irratti xiyyeeffannee walaloo isin biraan geenye deebinee dhaggeeffattoota keenya ammallee kan dhaggeeffachaa jirtan qophii waa maraatii qophiileen keenyatti ufaniitu jiru. Eeyyaan dhaggeeffattoonni keenya immoo yaada isaanii nuuf kaasaati kan isaan jiran karaa ergaa gabaabaa Rashaad Abbaa Biyyaa godina Jimmaa aanaa Oomoo Naddaa ganda lalisaa bulloo naannoo biraati irra isin dhaggeeffachaa jira nuun jettee jirta ulfaadhu maamila keenya ta'u akka barbaaddis nuuf kaaste OBN sagalee uummataa jettee jirta galatoom isin jenna Ramadaan Umar jedhama godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsooti irraa qophiin keessan haalaan namatti tola haaluma kanaan itti fufaa isin waliin jirra galatoomaa yaada kiyya qilleensa ranaaf oolchaa jedhee jira kunoo Ramadaan hin hanqisne. Ayyaana egaa nuti illee qilleensa irraa oolchinee fi jirra Roozaa Abdallaa kan dubbisteedha. Dubbisne. Natti fakkaatu maqaa wal natti fakkaateeti. Roozaa Abdallaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuum ganda Kaarrayyuu irraati qophiin waa maraa baay'ee natti tolee jira barnoonni eegalamee jira waan ta'eef barattootaan jabaadhaanaa jedhanii dhaamsa naa dabarsaa yaa warra OBN maamila keessan ta'uun barbaade jechuudhaan nuuf barreessite isheen illee. Roozaa
keenyaanaa dhufu siin jennee jirra dhaamsa keefis ulfaadhu siin jenna kunuu barattoonni guutuu Oromiyaa keessa bakka garaagaraa biyya keessaa biyya alaa jiraatanii nu dhaggeeffattan dhaamsa Roozaa hojiirra oolchaa egaa kan tattaafate kan waa shaakalee waa hojjechuu fi onnateetu milkaa waan ta'eef ammoo irratti xiyyeeffadhaan dhaamsa keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira itti aansuudhaan qophii simbiraan geenyu qabna. Seeqachiisaa keenya har'aatiin. Dubbatiin. Ani arras gaaffii si gaafadha yookaan gaaffii na gaafadhu malee akkasumatti seeqachiisattee muun qabdu. Seeqachuurra kolfuun hin oolu jedheen kanarra. Dura seeqannoo yaaniifatti. Tole haa ta'uuti. Mee addunyaa kanarraa nama jaallattu tokko faa jennu. Nama baay'ee jaallattu. Obboleettii kee obboleessa kee yookaan jaalallee kee yookaan haadha kee fi abbaa kee ta'uu danda'a. Nama ofitti aansitee jaallattu situ beeka. Nama kanaaf kennaa gatii jabeessa ta'e baay'ee namni sun fudhatee kennaa kootti gammadaa jettu tokko bitii fi osoo jedhamte kan gatiin isaa guddaa ammati qabeenya hedduu qabda waan feete bituu fi dandeessa. Haa jennu mee maal bittaafi? Egaa akkuma tiyyuu kaaftee baay'ee jaallatta kennaa kennuu fi barbaadda taanaan. Garuu kennaa gatii jabeessadha asirratti gaaffiin koo ta'uu qaba kan baay'ee qarshii yookaan horii qabda waan ta'eef nama sanaaf namni irratti argee jaallata gatii guddaa baase jettee yaaddu kennuufi qabda maaliif kennaan xiqqoos yoo ta'e waan feete iyyuu kennitee kennaadha waan ta'eef akkas sanatti hin buune jedheeni kennaa gatii jabeessaatiin barbaade. Kennaa gatii jabeessa kaama akkuma naannoo keenyaatti yoo ilaalle yookiin Oromiyaa keessatti yoo ilaalte wanta qabeenyi Oromiyaan albuudanii qabuufaa wanta lafa jalaa argamuusaa ta'u warqee fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf warqeen. Kallattiidhumaan gara biyyaa keetti geessee warqeen ajjoon bitaa fi jechuuf ta'in naalaadha. Waan gatii jabaadha waan ta'eef dirqama warqee sana fuuteetu yoo nama sanaaf laatte warqeen sun illee gatii jabaadha. Iddoo guddaa qabaachuu keefillee aga tokko mul'isuu danda'a jedhee yaada garuu waama gatii jabaati jedhee wantoota ni yaadudha. Akka addunyaatti waan hedduun jiraachuu danda'u sana garasitti daa'imman maal egaa qabeenyi gurguddoon albuudonni gurguddaan jiraachuu danda'u. Eeyyeen egaa akka addunyaatti naannoo Oromiyaa keessa albuuda gatii jabeessa hedduu jaallatama kan namni kamiyyuu sana laalee Oromiyaatti gahu kan fayyadu kan amurraa fayyadamuuf kan Oromiyaa kana kamalee jaallatu albuuda gatii jabeessa hedduu jira gaa warqeen egaa naannoo Booranaa barbaadde naannoo Wallaggaatti yoo yaadde iddoo hedduudha kan inni jiru egaa kan gatii jabeessa ta'e kana wanti bitamu tokko muumee addunyaa kanarraa wantoota akkamii bitama namni wantoota garaagaraa kennaadhaaf yookaan ammoo itti jiraachuudhaaf waan hedduu bitee itti fayyadamuudha kan inni danda'u. Addunyaamti yeroo ammaa addunyaa bittaaf gurgurtaa jechuun danda'ama maaliif waan hundumtu amma gara qaamaan walirraa bituurra yoo darbe daldala intarneetiidhaan yerootti jalqabeedha. Karaa miidiyaa hawaasaa wantoota garaagaraa. Bittaaf gurgurtaan kun jabaatee jira addunyaa guutuutti amma salphaadhumatti karaa miidiyaaleetiin illee daldaluun bituuf gurguruun hawaasa keessattis egaa bituuf gurguruun waama beekamaadha wantoonni bitamee gurguramu garuu waan hedduutu jira. Tarii midhaan ta'uu danda'a meeshaalee mana keessaa ta'uu danda'a wanta namni kamiyyuu itti fayyadamu ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu gurguree ammoo yookaan gabaatti baasee maallaqa argatee maallaqa sanarraa fayyadamu wantoota hedduutu jira. Sana bira darbee ammoo wanti gurguramuuf gabaatti dhiyaate tokko waan raajii nama jechisiisa. Mee maalinni laata situ nuuf qopheesse waan ta'eef sagaleedhuma kee dhaggeeffatanii utaa siittiin himnu itti afaan seeqachiisa keenya nu dhaggeeffachiisa. Dhalli namaa uumama lubbuu qaban dabalatee wantoota addunyaa kanarratti argaman bitee gurguruun akka madda galiitti kan itti fayyadamu danuudha. Bittaaf gurgurtaa keessatti mee gatiinsaa baay'ee jabaadha jedhamu tarii albuudota gatii jabeeyyii garaagaraa ta'uu mala. Haa ta'u malee gatii isaan ittiin argaman hagam guddaa ta'us kabajni isaan qaban garuu ilma namaan gadittidha. Gatiin namaa madaala hin qabu ilmi namaas qabeenya hundaarra caala. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa kanas waa malee hin kaafne tibbana waan raajii biyya Naajeeriyaatti ta'ee gurra isin buusuufidha. BBC'n akka gabaasetti biyya Naajeeriyaatti dargaggoo gurgurtaaf of dhiyeesse tokko poolisiin to'annaa jala oolcheera. Biyya Naajeeriyaa bulchiinsa Kaanoo keessattidha.
taateen kun kan raawwatame. Dhimmi dargaggeessa kanaa torban darbe keessa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Dargaggeessi waggaa 26 Aliyyuu Na Idris jedhamu waraqaa irratti gatii yookaan qarshii ittiin bitamu barreeffachuun mormatti diratee gurgurtaadhaaf gabaatti of baase. Yoon nama na bitu argadhee doolaara 24,000 maatii koof kennee doolaara 12,000 ammoo akka gibiraatti mootummaaf kaffaluufan karoorse jedha. Sababa kanaafis naayiraa miliyoona 20 yookaan doolaara 49,000 of gurguruun nama isa bituuf ammoo garaa guutuun akka tajaajilu waadaa seenuuf akka dirqame dubbateera. Akkasumas doolaara 5,000 namoota akkan bitamuuf na gargaaraniif kennuun barbaada. Kan isarraa hafe immoo olmaa koo guyyuufan fayyadamuufan barbaada jechuudhaan poolisiin to'atamuu isaatiin duraa Aliyyuun gaazexeessitootatti himee ture. Ajajaan poolisii Haaruun Aayibin Siinaa jedhaman akka jedhanitti dargaggeessi kun to'annoo jala oolfamuu BBCf mirkaneessuun gochi dargaggoon kun raawwate kun amantaanis ta'e safuu hawaasichaan dhorkamaa ta'uu dubbatan. Kanaafuu yeroo ammaatti namni gatiidhaan bitamuun hawaasicha keessatti baratamaa waan hin taaneef namootatti gaaffii ta'uu noolle. Haalli ati keessatti argamtu agamuu cimaa yoo ta'e iyyuu of gurguruuf yaaluu hin dandeessu. Gatiin namaa qarshii miti. Ammana jedhamee kan hin lakkaa'amne gatiin namaa qaaliidha. Toora intarneetii BBC irraa odeeffanne. Aliyyuu Na Idris nama kofalchiisaa jechuu bira darbee immoo namas gaddisiisuu fi inumaayyuu maal ilaalaa ture beektaa suura gaafa inni gatii isaa barreeffate waraqaa mormatti diratee gurgurtaa bob dhiyeessu sana yaaddee jirta. Kan isa laalus namadha, kan gurguraaf dhiyaatus namadha. Hin baramnes wanta ta'eef wanta akkasii bitaasitti galama hawaasa keenya gidduutti namni tokko gatii akkasii nan bitama jedhee morma isaatti barreeffatee gatii isaa barreeffatee daandiitti ba'ee yoo dhaabbate wanti kun wanta kanaan dura baramaa hin taaneef bitaasitti gala waan hedduu nama ajaa'ibudha. Egaa sirnoota addunyaan kun dabarsitee jiran as keenya keessatti sirni fokkataan yookaan sirni dhala namaa hojiidhaaf qofa sababa gosaan sanyiitiin dararee gabaaf dhiyeessaa ture sirna balaaleffatamaa namni kamuyyuu jibbee haalan tolleetti ilaalee bira darbee kufeeti jira darbee jira yeroon isaa amma garuu namni ofiidhuma isaatiin gabaatti gaafa of dhiyeessu yookaan ammoo ani gurguramuun barbaada gaafa jedhu waan raajiiti ati gaafa qarshii barbaaddu yookaan dalagaa dalagdee waan tokko hojjettee qarshii argatte jalqaba irratti ofii keettiin jiraachuufi akkasumas ammoo namoota garaagaraa nama rakkatis ta'uu danda'a maatii kee namoota hedduutti hin gargaaruufi garuu ofii kan kee gurguramtee qarshii natti fidduu gaa maaliif akka ta'u ajaa'iba. Egaa Aliyyuunis kan mootummaaf illee gibira akka kaffalu namoota garaagaraaf akka qarshiittiin gurguramu qoodu kaaseeti kan inni jiru. Ofiif illee gara boodaatti ittiin jiraachuu akka barbaadu kaasee ture. Waan bifateera. Silaa ofiisaa gurguramee jira. Ofiisaayyuu bittaa keessa jira wanti bitamee tokko bar. Ati waan bitee tokko fakkeenyaaf bishaan kana bitadheen jira waan ta'eef yoo barbaade dhuguu yoo fedhe ittiin harka dhiqachuu yoo barbaade dhangalaasuu kan danda'u ana nama bitatee san. Aliyyuun garuu ofii gurguramee kee waan ittiin ofiisaa jiraatu illee kaawwatee jira. Kariigaa ittiin fakkaanne ta'uu danda'a. Harka nama ittiin bitame sana osoo bitamee jiraate achii baheen ittiin jiraadha waan jedhu yaada qabamoo maali waan jedhuuf waan namaan galleedha. Maalumaaf iyyuu garuu wanti kanuma faana dubbachuu qabnu dhalli namaa gatii kanaan madaalamuu hin qabu. Gatiin ati ofiif kennitu bar kan eenyuyyuu ittiin si tilmaamu caalaa murteessaadha. Tarii har'aan immoo naannoo kana hojjechuu hin danda'u kana gochuu hin danda'u akkasitti jiraachuu hin danda'u jedheen ofitti himee taanaan ani sammuu kootti himeera itti walii galeera. Tarii hiriyoonni koo maatiin koo ati qofa abbaan koo kana gochuu qabdaa yoo naan jedhan sammuun koo waan biraa manee jira waan ta'eef gocha sana yookaan waan hin godhu jedhi sana gochuu dhiisuu hin danda'a. Garuu ammoo waan namni tokko alarraa kana gochuu hin dandeessu akkas ta'uu hin dandeessu naan jedhu tokko yookaan nama tokko hin jedhu ani nan danda'a jettee gatii ofiif kennitee gatii ofii keef qabdu sana ol kaastee waa hojjette hinnaa ta'e ammoo waan itti gochuu hin dandeenye hin jiru. Akkasidha. Kanaaf iyyuu egaa irra jireessaan namni waan hojjetu irratti xiyyeeffachuudha. Maaliif kaayyoo isaa qabatee kaayyoo sana irratti jabaatee
hojjetee of jijjiiruuf yaaluudha malee karaa akkasiitiin bu'aan argamu akkas maran jiru safuu hawaasaa cabsuudha safuu amantaa keessa jiru cabsuudha. Gatii of dhowwachuudha waan ta'eef. Of dhowwachuudha waan ta'eef wanta fudhataman qabneedha sana caalaa gatii ofii gatii guddaa ofii kennuudhaani namni waanuma hojjetu irratti jabaate yoo hojjete of jijjiiruu danda'a qarshii yaade sana garasiyyuu argachuu danda'a waan ta'eef. Qarshiin numaa naman bitu qabeenya bituu danda'a. Tasumayyuu wanti hubatamu qabanna guddaan sana dhayyuudha. Qarshiin hagam yoo baay'ate iyyuu nama bituu akka hin dandeenye mi'a gurguddaatti hin bitachuu dandeessa akkuma duratti iyyuu kaasaa turre addunyaa kanarratti wantoota gurguddaa argaman jedhaman ittiin bituu dandeessa. Gamoo garaa ijaaruu dandeessa waan feete hojjechuu dandeessa garuu qarshiidhaan yoo madaalamu waan ta'eef madaalamuus hin qabu kan qarshii sana hojjetee fidu qarshii sana kan kalaqeyyuu namadha namni ammoo uumaa rabbiiti harka waaqaati uumaa ofitti gaddanii ofumaan daldalatti of dhiyeessuun gaarii miti gatii ofii falaan ofii keenya haa jaallannu kanuma dhaamsi seeqqachiisa keenya duratti garuu gaafa seeqqachiisa dhaggeeffannu maal taraadaa si qabsiisa anaan jechaa turte. Amma maaliif dhosite? Amma illee dhosse garuma sanatti adeemuudhaaf deemna. An garuu sitti himne? Wanta sitti himin ture? Mee maal fa'aa taraada si qabsiisuu danda'a addumaan yooma fakkeenyaa fi jireenya guyyaadhaa gara guyyaa keessatti gaa wanti araada namatti ta'u suusii wanti jedhamu yeroo baay'ee yookiin araada jedhanii namoonni waamanii araada badaa sana qofa wal qabatu iyyuu miti. Fakkeenyaaf qama xuuxuu sana qofa iyyuu tuun taane bunnumti illee yeroo itti suusii nama qabsiisutu jira. Dursitee waan of maayikii haasofne baaste maraafuu ani araada bunaa qabda moo? Hin fakkaadhu. Tarii egaa namni araada garaa garaa qabaachuu danda'a. Araadni kan koo garuu buna yoon dhuge natti tola. Hojii hojjechuuf nan si'a. Nan gammadayyuu. Osuma waan tokko sababni nama gammachiisu hedduun yoo jiraatu osoo miirri sun natti nagahami buna yoon dhuge natti tola. Araada akkasiin qaba. Namnu egaa wantoota adda addaa qaba. Ana qofa miti namoota hedduutu araada akkasii qaba. Garuu wanta yaadne tokko hin eegne tokko. Kan biraan araada biraa maaliin qabattatini? Araada ani yeroo hunda tola dhaggeeffattoota faana haasawee keessumaayyuu erga OBN itti hojii eegalee baradhee xumuree jechuudha. Akka kana dhaggeeffattoota wajjin otoo haasa'ee nan gammada. Araadas ta'uu baatu nan yaadaanii fedhii akkasiin qaba. Kan biraa garuu araadaadha jedhee wanta yaadu araadas ta'uu baatu garuu miidhadha kolfuu gammaduu natti tola. Ayyan egaa gama birootiin immoo buddeenni suusii namatti ta'uu danda'a. Yookiin araada namatti ta'uu danda'a kan jedhamu shakkiin jiru akka ka'u BBC'n afaan Oromoon kanaan dura baasee ture. Mee kanarrattis egaa namni beelaaf moo araadaaf nyaatama garuu nyaanni? Araada akka itti ta'uu danda'u. Kanaan wal qabsiisee wanta isaan kaa'antu jira. Namni biyya Beeljiyeem jiraatu tokko barataa saayinsii geejjibaa waggaa lammaffaati biyya sanatti barumsaaf jecha waggaa lamaa fi gara biyya Noorwee jiraateera. Biyya sanatti egaa akkuma beektu biyya alaatti kanatti asitti bartu asitti nyaatu biyya keenyatti buddeena waan ta'eef. Waan fedhi nyaata barasitti. Asitti waan sana yoo na yaadachiistee gara nama nyaatan waayyuu. Gara biyya lagaafa deemtu garuu wantoota sanallee salphaatti argattu biddeen nyaachuudhaa fi. Osuma argattee fakkaattii isaati argatta malee saasii kallattiidhaan akkasitti mi'aawu foolii gaarii qabu si hawwatu. San argachuu dhiisuu malta. Ayyee kanaaf egaa nyaatonni garaa garaan hin jiru. Biyya alaatti egaa wanti warrumti adii kun nyaatanii. Kuduraaf muduraawwan garaa garaatu jira. Akkuma nama kamiyyuu namtichi kun nyaatota warra sanas hin nyaata. Haa ta'u garuu buddeena argachuudhaaf sa'aatii tokkoof walakkaan galama baaburaan deemuuf akka dirqamu dubbata namichi kun. Wandisan Girmaa jedha biyya Beeljiyeemitti barataa saayinsii geejjibaa waggaa lammaffaati jedhee siif kaaseera. Sa'aatii tokkoof walakkaa hanga lamaa deemuudhaan egaa buddeen barbaadeetu buddeen nyaata. Yeroo sana nyaatu miira gammachuu akka qabu akka kaasu dubbata nyaata warra kaan warra biroo warra nyaaturraa addattee jechuudha. Gama kanaatiin immoo ogeeyyiin maal jedhu seeduuf immoo obbo Abinnat Takilee ogeessa saayinsii nyaataati akka isaan jedhanitti dhimmichi qorannoo jabaa barbaade jechuudhaan kaasaniiru haa ta'u malee hanga yoonaa qorannoo kanaaf deebii hin kennu jiraachuu quba hin qabu kan jedhan ogeessi kun jalqaba hiikaan araadaa maal jechuu kan jedhu irratti fuulleeffatanii hiikaa araada sana adda baasuudhaa fi araadni egaa gosa lamni jiraachuu himu tokko haala namni ittiin yaadu saayikooloojikaalii irratti hundaa'uu danda'a araada si qabsiisuu danda'a akkaataan itti wantoota yaaddu kanaan waliin wal qabachuu danda'a kan biraan immoo egaa miira gaariidhaan namni tokko nama keessatti uumuun wal qabachuu danda'a jechuudhaan deebisu gama saayinsiitiin immoo. Eeyyeen egaa akkuma koofkii kana buna amaleeffachuunis ni jirti.
akkasumas ammoo gaakkatu kaastee saayikooloojikaalii yeroon siin jedhu kolfi koo siraas keessa jira ta'e naa laata. Ayyee wanti itti sammuu makeetti illee yeroo baay'ee wanti itti sammuu kee keessatti kana nan godha jettee irra deddeebiidhaan yaaddu. Osoon akkas godhee hundi tola. Saayikooloojikaalii sun illee araada sitti ta'uu danda'a jechuudha. Eeyyeen egaa waan maratu jira waan hedduutu jira addunyaa kanarraa garuu ammoo araadni gaafa ka'u Henook waan nuti yeroo kamiyyuu dhaggeeffattoota keenya keessumaa dargaggoota guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa jiran yaadachiisuu qabnu sababa araadaatiin wantoota hedduu waan gochuu qabdu yeroo itti dhabdutu jira namaati iddoo fagootti namni kun baratee akkasitti hojjetee eessa gaa maal fida biyyaaf maatii isaaf jettee eegdu sababa hiriyyaatiin ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiin qabame araadaan yeroo kufee bakka itti eegne bakka iyyuu arguuf ati jibbitutti argamutu jira kanaafuu araada gaarii ta'e waa hojjechuu maatii deeggaruu barachuu waa'ee boruu keenya guddisnee bal'isnee yaaduu haa amaleeffannu yookaan araadaa haa godhannu araadaa badaa xuuxuu aarsuu akkasumas hanna araanni barre waan garuma afaanitti fudhannu garagaraatti gadi geessinu qofa miti yaanni keeyyoo waan tokko eeyyee ati bara mina yaaddaa yoo naate yeroo hundumaa deemee sammuun kee fudhachaa deema. Sanarraa kaatee ammoo badii dalaguuf yookaan ammoo waan sirraan eegamne hojjechuuf yaalta kanarraa haa fagaannu gaarii haa yaannu haa hojjennu wantoota akka yeroo keenya gubnee qama'uudhaan akkasumas ammoo xuuxuudhaan yeroo keenya dabarsinee ofii keenya iddoon taanetti iddoon eegamnetti nu hambisan kanarraa haa fagaannu jenna. Dhaamsi odeeffannoo keessa kanarraa waan fagaate natti hin fakkaatu. Sirba qabna. Sirba qabna yeen dhaggeeffattoota keenya ammallee kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo OBN irraa sa'aatii kanatti kan isin biraan ga'u qophiin keenya qophii waa maraati sirba Galaanaa Gaaromsaa. Kush jedha. Kush egaa waan hin hojjenne hin qabu. Jabina inni hin qabnes haga ammaatti hin jiru. Warra adii teknooloojiin fagaanneerra hedduu waan harka keenya galfanneerra warra jedhaniin afaan qabachiisaniiru yoo lolaas yoo tolaas gootummaas yoo ta'e hojjetanii agarsiisanii qabatamaa isaa addunyaa kanarratti kan qaban kan qabnu yoon jedhees nan saalfachiisu tokkuma nuti illee isaan keessa kush waan ta'eef himuuree nan aaree qaruma kushan sirbaa jechaati weellisaa Galaanaa kan inni sirbu sirbichumaan bu'aarree deebinee dhufnaa qophii waa maraa wajjin turtii gaarii qabaadha. Kamadana magatu tisisa Otum kotani kan agajala batu ilbisa Otum norkani kamadana magatu tisisa Sidada batu raga dabsite ijarsa dabo digan ibsite Sena bukkisa walhin alchimnu kansani dalte sangam barsenu Hayyummaa gadaa habeeku hundi hanquban qabneetu ofoo qagandi hojjechuu malee seenaa hin hannu yabbaan malee haadhaan hin himnu. Biyya barsiifte addunyaatti arween gurgurra rumaan. Shampala baba, Gijani, Lores Lagae, Baruni, Kapisa Jeta, Oranoni, Tade Parsise, Dela, Himu, Nanari, Himu, Nanari, Ushubeka, Asumati, Nagajira, Amsumiti, Karoma Pujan Serba, Udifaja, Lukaba.
norkanii kan madaanamaa nyaattu tisiisa. Ootun kotanii kan dhagaa jalaa baatu ilbiisa. Tum norkanii kan madaanamaa nyaattu tisiisa. Siidaa dhaabatu ragaa dabsite ijaarsa daboo dhiigaan ibsite. Seenaa buqqisoo wal hin dhaalchifnu kan saani dhalteef sangaan faarsinu. Hayyummaa gadaa haa beeku hundi kan quban qabneetu obboo qagandi. Hojjechuu malee seenaa hin hannu yabbaan malee haadhaan hin himnu. Maqaa namni si moggaasu caalaa kan hojiidhaan ati argisiiste. Qabatamaa addunyaarra jiru addunyaan argii ragaasiif ba'u dhoksuuf hin dandeessu. Egaa Oromoon sabni kuush waa hedduu qaba. Yoo gootummaa dhiiraaf dubartiin kooriyaan osoo hin qoodin yoo hojiis kan isatti qixxaatu hin jiru. Egaa waan jechaa weelluudhaan weellisaa Galaanaa Gaaromsaa waa hedduu nuuf kaaseeti kan inni jiru dhaggeeffattoonni keenya ammas Henook hedduu nuuf barreessaa jiru keessumaayyuu warri shamarranii isaan koomachaati yeroo baay'ee kan nuti turre egaa hirmaatanii har'a garuu xiqqoon ni mul'atu barattuu Birriituu Baqqalaa Godina Shawaa Lixaa anaa tokkee kuttaa'ee irraa nima kun nagaa keetii qophiin keessan baay'ee namatti tola haaluma kanaan itti fufaa nuun jettee jirti ulfaadhu siin jennaa akkam jirtu nimoonaaf Henook ani Galataa Shaniin jedhama godina Arsii Lixaa aanaa Qofaleerraa isin dinqisiifadha garmalee jabaadha daranuu nuuf taatanii OBN sagalee uummataa jechuudhaanis nuuf kaasee jira galatoomaa jennaan. Guutamaa Taarraqaa godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraa ganda Gefoo irraa akkam jirtu yaa warra OBN qophiin waa maraa hedduu namatti tola. Jabaadha haaluma kanaan itti fufaa yoomiyyuu isin waliin jirra OBN sagalee uummata jechuudhaan nu barreessee jira. Barsiisaa Waaquma Birraatu godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa ganda Burqaa Guddinaarra yaa warra OBN filannoo koo isin taasifadhee ganama obboroo eegalee isin hordofaan jira. Qophiin waa maraa haalaan natti toleera isin waliin jirra jabaadhaa jechuun nuuf barreessee jira. Guddaa galatoomaa dhaggeeffattoonni keenya ammallee yaada keessan nuuf qoodaa yaadni keessan nu jabeessaa isiniin jedha. Eeyyeen barsiisaa Waaqumaan dabalataan OBN sagalee uummataati dhugumatti nuuf galatoomaa jedhanii jiru barsiisnis waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jenna Fayyisaa Baay'isaan jedhama godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiitirraa OBN sagalee uummataa baay'ee isin jaallannaa nuun jedheeti kan inni jiru maqaan koo Abdii Naasiir jedhama godina Jimmaa aanaa Gommaa irraa qophiin keessan baay'ee namatti tola haaluma kanaan itti nuuf fufaa nuun jedhee Ahmed Alii Harargee Lixaa aanaa Shanan dhuguu ganda haqaan jiraata irraa qophii waa maraa baay'ee nutti tola nu bashannansiisa jabaadhaa maamila keessan ta'uun barbaade nuun jedhe galatoomaan waliin jiraachuu keessaniif ulfaadhaa ammallee yaada keessan nuuf barreessuu nuuf bilbiluu hin dagatinaa jennaan. Egaa ammallee nuuf barreessaa nuuf bilbila jechaa karaa bilbila keenya yaada uummataa duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 bilbiltanii yaada keessan nuuf qoodaa qophiilee keenya irratti yaada qabdan nu biraan ga'uu dandeessu karaa sanaanii akkasumallee karaa ergaa gabaabaatiin immoo manuma keessan teessanii bilbila keessaniin 8330 yoo nuuf barreessitan yaadni keessan kallattiidhaan nu bira qaqqaba nutis qilleensa irra isiniif oolchaa deemnaa jechuudha. Tole gidduudhaan amma immoo gara qophii keenyatti nuti osoo darbiin duraa seenaa gabaabduu tokko isaan haa geenyu.
Takkitti yookaan tokkitti hanga kumaa jedha. Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa hospitaala Staanford Yuunivarsiitii ogeettii fayyaa narsiidha. Waggaa 13 darbaniif ogummaa fayyaatiin kan hojjechaa turte ammas itti jirtudha. Bara 2009tti hospitaala Wallagga Lixaa Najjootti leenjii ogeessota fayyaaf kennuu fi meeshaalee wallaansaa muraasa arjoomuudhaan hojii tola ooltummaa tokko jettee jalqabde. Bara 2010 hanga bara 2015tti haala wal fakkaataadhaan hospitaala Najjoo, Gimbii, Beegii fi Dambidollootti ogeessota fayyaaf leenjii kenna meeshaalee wallaansaa xixiqqaas arjoomaa turte. Bara 2010tti ammoo ispeeshaalistii beekamaa Finfinnee jiru tokko waliin dubbachuudhaan gara Wallagga Lixaatti imaltee kaffaltii malee hospitaala Najjoo keessatti dhukkubsattoota hedduu yaalsisaa turteetti. Bara 2015 Dooktara muuxannoo guddaa qabu kan biraa wajjin hospitaaluma Najjoo keessatti dubartoota dhibee feestullaa qabaniif waggaa dheeraa fi fincaanilee ittifachuu hin dandeenye baay'eef wal'aansa baqaqsanii yaaluu akka argatan taasistee jirti. Bara 2009 hanga 2016ttis egaa waggaa 7 walitti aansitee garee ogeessota fayyaa Ameerikaa irraa fiduudhaan Wallagga Lixaatti wal'aansa adda addaa akka uummataaf kennan gooteetti. Bara 2013 hanga 2016tti namoota dhukkuba moora ijaa qabaniif rakkoo hidhii qabaniif wal'aansa adda addaa akka kennamuu fi taasistee jirti. Ijoollee hirrina onnee qaban 92 yaalsiftee jirti. Achi keessaa ijoollee 3 biyya Indiyaatti erguudhaan yaalii baqaqsanii hidhuu akka argatan taasifteetti. Bara 2015 fi 16 keessa ogeessota fiduudhaan namoonni rakkoo ijaa qaban baay'een hospitaala Najjootti illee tola akka yaalaman taasifteetti kan isheen jirtu. Bara 2017 keessas Harar Kaampii Hamarreessaa fi Diree Daawaa deemuudhaan uummanni keenya yeroo naannoo Sumaaleerraa buqqaanii turan sanatti gargaarsa gooteetti. Bara 2018 dhaabbata Siinqee International Oromoo Women's Organization jedhamu waliin ta'uudhaan uummata keenya naannoo Sumaaleerraa buqqaaniif Bishooftuutti mana ijaarsistee akkasumas ammoo Moojoo fi Duukaam warra jiraataniif ammoo meeshaalee mana keessaa hedduu bittee gumaachiteetti. Bara 2012ttis dhaabbata miti mootummaa East African Medical Relief Foundation jedhamu hundeessite. Manneen barnootaa adda addaa Wallagga Lixaatti argaman baay'eef ammoo waggaa waggaadhaan kitaabota bittee arjoomti. Bara kana ammoo qarshii arjoomturraa argatteen egaa meeshaa oksijiinii oomishu kan Wallagga Lixaa guutummaa tajaajiluu danda'u biyya alaarraa bittee fiddee godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti hundeessitee jirti. Meeshaan kun guyyaatti oksijiinii siliindarii 55 hanga 60 oomishuu danda'a. Kun egaa Wallagga Lixaa qofaaf yoo ta'u taanee guutummaa Oromiyaaf yoo aara galfii guddaadha. Oksijiiniin kun kan argamu duraan Finfinnee qofa waan tureef hanga dhufanii bitatanii deebi'anitti illee lubbuun nama baay'ee gaaga'amuu danda'a ture. Hojiiwwan jajjabaa akkasii hojjechaa turte jechuudha. Eeyyeen maqaan ishee Obsee Lubaa jedhamti. Haadha ijoollee lamaati. Obseen uummata isheef wantoota kana hunda gooteeti kan isheen jirtu. Kana maaliif kaasnee yookaan immoo piroofaayilii nama kanaa gabaabinaan maaliif haasofnee yoo jedhan dhaggeeffattoonni keenya tariitii gootummaa yookaan immoo gaarii hojjetanii jajjabee jedhamuudhaan qophii keenya keessatti kan dhiyaatanii meeshaa qabatanii bosona galuun bakka jiranitti qabsaa'anii sirnoota garaagaraa kuffisuun dabalatee namni tokko saba isaaf ogummaa qabuun qarshii qabuun yaada qabuun ilaalcha qabuutiin waa hojjechuu akka danda'u egaa Obsee Luboo kana nutti agarsiisteeti kan isheen jirtu haalaan kan isheen jiraattu ogeettiidha biyya hambaati achitti haala mijeeffattee akka garaagaraatti uummata isheetti dhiyaatu yookaan ammoo qomoo ishee yookaan maatiirraa dhalattis deeggartee ofii ishee jireenya fooyya'aa jiraachuu dandeessitu. Ani qofti natti tolee sabni koo rakkatee dhukkubsatee jiraachuu hin qabu jechuudhaan aantummaa qabdu karaa kana agarsiistee jirti. Tarii bakka jirutti barataas haa ta'u hojjeta qotee bulaanis waan hojjetu naannoo isaa kunuunsuudhaan seenaa darbii yaadachiisuudhaan afoola himuu ta'uu danda'a. Waan dagatame tokko waan oromtichi ganama qabu yaadachiisuudhaan waan hojjetu tokkoon adda duree yookaan ammoo jabaa ta'uudhaan waan qabdu tokkorraa ammoo saba keef waa arjoomuudhaan gooticha jedhamuu dandeessa waan ta'eef gootummaan kallattii tokko qofaa miti. Namni dhuunfaa hanga kana hojjechuudha kan inni danda'u jechuudha. Namni dandeettii qabu hundumaan yookiin wanta barate irratti wanta hojjetu irratti jabeessee saba isaadhaaf waan gaarii hojjete seenaan isa yaadataa wanta guddaa dhalootaaf kaa'ee darbuu danda'a jechuudha. Seenaan Obsee Luboos kana nu barsiisa. Egaan jabee keenyaatiinis egaa waa'ee gootawwanii kaasna. Eeyyeen goota keessaayyuu gootatti. Arras waa'ee gootittii tokko irratti xiyyeeffannee jira. Gootittii Walloo Warqituu. Warqituu maal hojjette kan jedhuuf weellisaa Galaanaa Gaarumsaas weelluu isaatiin waan xiqqoo kaaseera. Egaa abdiisaa dhufeera ammoo waan muraasa nu yaadachiisa. Jajjabee keenya har'aatiin seenaa gootittii Walloo Warqituu wadaajoo dhaggeeffannee deebina. Nu dhaggeeffanna. Waaqnu lagi abaarsa itti faana naraarsa gadhee seenaa tureessa.
meekeen goota baarsaa meekeen goota baarsaa kaleeffiin daachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gandeen garaa hammeessaa. Oromoon jaarraa 16ffaa dura tokkummaa jabaa qabaataa ture. Mootonni Itoophiyaa jaarraa 17ffaa keessa humna waraanaa Poorchugaal of duuba hiriirsuun Oromoo lafa isaarraa saamuuf yaalaa turanillee jaarraa sana keessattuu Oromoon hooggantoota jabaa of keessaa filatee deeggarsaaf meeshaa waraanaa gahaa tokko malee diina isaa ofirraa qolachaa tureera. Diinni uummata Oromoo dhuma jaarraa 19ffaa keessa dursa uummata Walloo irratti xiyyeeffachuun meeshaa waraanaa kadhachuun lafa Oromoo kanneen akka Laastaa, Yeejjuu, Booranaa Saayinti, Dugda Gaalaa, Raayyaa Zeeboo, Raayyaa Qobboo, Kombolchaa fi Kamisee saamaa ture. Adeemsa bara sanaa keessatti Oromoon Walloo wal ijaaruun itti duulee ofirraa dhoorkaa akka ture ni himama. Kana keessatti immoo gaheen gootittii Warqituu Wadaajoo yookiin mootittii Walloo fi Mastaawot Imaam Liiban olaanaadha. Maarree nuyi jajjabee keenyarraan seenaa gootittii Warqituu Wadaajoo, mootittii Walloo fi Mastaawot Imaam Liiban irratti xiyyeeffanneerra. Numsani, aga broma, damnani, balai zanat, otumani, abaja bano, yumani, bijana biya, hundani, aromni kushi, yumani. Asee Teediroos teessoo isaa Gondariin godhatee akkuma aangoo qabateen Oromoota Walloo irratti xiyyeeffate. Sababni Teediroos Oromoo Walloo irratti xiyyeeffateefis ciminaa fi seetaa Oromoota Walloo argaa waan guddateef yoo isaan cabsee jilbeeffachiise malee mootummaa jabaatee naannoo sana bulchuu fi uummattoota kaanis of jala galfachuuf akka hin dandeenye waan hubateefi. Cimina isaanii waan beekuufis bulchiinsa sirna mootummaa Oromoo Walloo kan Yeejjuudhaan beekamu akka deebi'ee hin ijaaramnetti caccabsee balleessuuf ture. Kana malees Teediroos Oromoota tuulamaa qabachuuf dura Oromoota Walloo of jala galfachuuf jedheeti. Teediroos bara 1855 aangoo qabachuun mootii moototaa jedhee of muuduun gara Oromoota Wallootti qajeele. Teediroos Gondar kaabaarraa ka'ee Oromoota Wallootti dhufuun gabbarsiisuun gibira gurrachuu eegale. Torban Walloo Saadiq Daanqaa cinaa dhaabbachuun waraana Teediroos marsanii lolani. Lolli hamaan gidduu isaanitti geggeeffamee waraanni kumaatamaan lakkaa'amus gara lachuurraa dhumaniiru. Waraanni Teediroos hedduun waan dhumaniif Teediroos of duuba deebuuf dirqame. Saadiq Daanqaas nagaan uummata isaa bulchaa erga ture booda Teediroos nama Alii Adaraa jedhamu Saadiq Daanqaatti erguun akka harka kennatu taasise. Yeroo kanatti Warqituun gara mootii Hayila Malakot deemuun akka waliin Teediroosiin lolan gaafate. Teediroos Warqituu fi Hayila Malakot walii galanii akka loluuf deeman dursee waan nagayeef humnoota lamaan bakka tokkotti loluu akka hin qabnee fi kophaa kophaatti waraanuuf murteeffate. Hayila Malakot garuu Warqituu gargaaree Teediroosiin loluu akka hin barbaanne himeefi. San booda Warqituun karaa isheetiin farda qabattee Giimbaa irraan lola itti fufte. Kaayyoon ishees Teediroosiin marsitee qabuu ture. Lolli cimaanis Warqituu fi Teediroos gidduutti geggeeffame. Gara lameen irraayyuu waraanni hedduun dhumate. Bakki Teediroos ture dallaa tulluutiin marfame yoo ta'u Teediroos meeshaa waraanaa ammayyaatiin cimaa waan ta'eef boodarra loltoota Warqituu irratti miidhaa geessisuu danda'eera. Lola waraana Oromoo Walloo kan Warqituu waliin godhe loltoota Teediroos yeroo adda addaatti dhumanillee kan lola Giimbaa kanarratti dhuman garuu dorgomaa hin qabu ture. Dhumarratti waraanni Warqituu of duuba deebi'e. Injifannoo argate kanatti Teediroos of tuuluu fi loltoota Warqituu tuffachuun roggee Maqdallaa Warqituu irraa fudhachuu murteessee gara sanatti duule. Maqdallaan uumamaan lafa dahannoo waan ta'eef Teediroos akka yaadetti Warqituu harkaa baafachuu hin dandeenye. Warqituunis Maqdallaan akka ishee harkaa hin fudhatamneef lola ofirraa faccisaa cimaa goote. Loltoonni gaara roggee qabachuun yeroo loltoonni Teediroos itti dhufan dhagaa gurguddaatti gangalchuun waraana Teediroos hedduu fixaa turani. Haa ta'u malee waraanni Teediroos irra deddeebiidhaan lola cimaa godhaniin bara 1855 Maqdallaa qabatanii to'annoo isaanii jala galfatani. Teediroos Maqdallaa bakka kuusaa meeshaa waraanaa fi teessuma isaa godhate. Sababiin Teediroos Maqdallaa bakka teessuma isaa godhateefis warri Walloo keessa deddeebi'anii fincilanii waan isa rakkisaniif suutuma suutaanis Maqdallaan bakka jireenyaa fi handhuura mootii moototaa kan qondaaltotaa fi masaafintoota mootummaa Teediroos taate. Gootni gumaa nyaatu gumaayee gumaa baasa malee ani lammiin ganu gumaayee du'een bada malee gumaayee.
tarkaanfii fi gochi garaa jabeenyaa Teediroos uummata Walloo irratti fudhataa ture kan abdii nama murachiisu ta'ullee Oromoonni Walloo dura dhaabbachuun falmachuu takka hin eefne. Yeroo Teediroos Shawaa fi Goojjam to'annoo isaa jala oolfate Gondaritti ol deebi'u nama inni muude aangoorraa kaasuun fincillitti fufe. Amadee Liiban kan Teediroos muudellee osoo hin du'in baatii 5 fuuldura Teediroositti fincilee Maqdallaa gadhiisee gara Dalaantaa deeme. Achii booda bara 1857 du'e. Du'a Amadee Liiban booda Teediroos ilma Liiban dhiisee ilma Bashir Liiban nama Amadee Bashir jedhamu bulchaa Walloo maraa godhee of jalatti muude. Amadee Bashiris bara 1858 muudama Teediroos kana diduun imaama Walloo jedhee of labse. Wiirtuu bulchiinsa isaas Maqdallaarraa gara Afaan Bool jedhamutti jijjiiruun uummata Walloo waliin qabsoo itti fufe. Lola hanga bara 1861 geggeeffame keessatti kan gootummaadhaan Teediroos irratti lola cimaa godhe Amadee Bashiridha. Amadeen qabsoo gochaa tureen waraana keessatti madaa'ee bara 1861 wareegame. Du'a Amadee Bashiriin booda Warqituun maqaa ilma ishee Amadee Aliitiin qabsoo itti fufte. Namni Teediroos bakka bu'oota isaa godhee Walloo keessatti muudu yeroo hedduu waan isa gananiif Teediroos Warqituu waliin araaramuun dirqamatti ta'uu hubatee waliigaltee godhe. Waliigaltee kanaanis ilma tokkicha isheen qabdu Amadee Alii Kiristinnaa kaasee Teedroosis abbaa Kiristinnaa ilma ishee akka ta'u murteessan. Bara 1863 Warqituun Walloo mara akka bulchitu muuduun ilma ishee Amadee Alii immoo qabsiisa godhatanii aangoo Dajjaasmaas jedhuun kennuun Maqdallaatti deebi'an. Teediroos otoo hin turin ammoo sababa xiqqootiin ilma Warqituu kana hidhe. Warqituunis ilma ishee kana hidhaa keessaa baasuuf yaalii hundumaa gochaa turteetti. Teediroos garuu loltoota isaa kan booji'amanii harka finciltoota Walloo deebistuuf malee ilma ishee akka hin baasneef himeefi. Finciltoonni Walloo duraanuu Warqituun Teediroosiin waliigaluutti aaranii waan jiraniif booji'amtoota waraana Teediroos gadhiisuu didan. Warqituunis ilma ishee osoo hin argatiin hafte. Teediroos ilma Warqituu Amadee Alii fi hidhamtoota 32 harkaa fi miila irraa mummuree qileetti naqe. Warqituun ilma ishee tokkicha Teediroosiin waan ajjeefameef akka qacceen yookaan sanyiin Alii abbaa warraa ishee hin banne ilma tokko guddifatte. Yeroo muraasaa booda Warqituun Shawaa dhaqxee Wallootti ol deebite. Yeroo kanatti Mastaawatii fi ilmi ishee abbaa Waaxoo aangoo qabatanii ishee eegan. Mastaawatii fi ilmi ishee deeggarsa uummataa ni qabu. Kamisee sanbatee jirti ijoollee Warqituu hirroorri si du'i yoomuu harka jee. Warqituun bara 1867 deebitee Teediroos waliin lolatti seente. Mastaawatis bara 1865 irraa eegaltee Teediroosiin loluun boqonnaa dhorkaa turte. Yeroo booda Warqituu fi Mastaawat Walloo guutummaatti harkatti galfachuun Teediroosiin Maqdallaatti hambisan. Hanga bara 1867 waraanni Ingiliz gara san dhaqaniitti Teediroos waraana Warqituu fi Mastaawatiin Maqdallaatti marfamee harka maratee taa'uuf dirqame. Warqituu fi Mastaawat akka Teediroos jalaa miliqee hin baane osoo marsanii eegaa jiranii Waaqshum Gobozee Laastaa irraa ka'ee Tigraay Indaartaa Waajiraat Dalaantaa fi Daawuntii qabatee Yajjuutti ce'uun Maqdallaa qabachuuf akka deemu dhaga'an. Kun immoo Mastaawat lola Maqdallaa kan Teediroos waliin gootu dhiistee gara Waaqshumitti akka naanneffattu ishee taasise. Waaqshumis Mastaawatiin sodaatee Dalaantaa Daawuntii gadhiisee fi of duuba deebi'e. Mastaawat ammas Maqdallaatti deebitee Teediroos ka'uu fi taa'u dhoorkite. Ebila 16 bara 1867 humni waraanaa Warqituun hoogganamu Tulluu Maqdallaa gara kibbaa marsuun waraana Teediroos irratti eegale. Kunis Ingilizootatti himamee Jeneraal Naapir hoogganaan waraana Ingilizii kan hidhamtoota Ingiliz Teediroos harkaa baafachuuf dhufanii mariidhaaf Warqituu ofitti waamsise. Warqituunis Jeneraal Naapir waliin walii galte. Jeneraal Naapir marii godhan kanatti gammadee ture. Erga Warqituu fi Mastaawat Ingilizoota waliin walii galuun dhaga'anii waraanni Teediroos hedduun warra Ingiliz kanatti harka yoo kennatan Teediroos garuu eessaan dhiyeessee ba'uu akka hin dandeenye waan bareef cinqiidhaan taa'ee du'a eeggachuu malee gara dhaqu hin qabu. Waraanni Warqituu Maqdallaa fi naannoo ishee guutummaatti to'atee ture. Bakka dahannoo Atsee Teediroositti eegdonni isaa lola cimaa erga godhaniin booda ajjeefamuun tuullaa reenfaa achi ciisee argame. Tuullaa reenfaa san keessaa tokko reenfaa Atsee Teediroos ture. San booda Jeneraal Naapir reenfa isaa qorachuun kan Atsee Teediroos ta'uun mirkaneessuun akka awwaallattuuf haadha manaasaa Aadde Xuruu Warqiif kenne. Haala kanaan Warqituu fi Mastaawat gootummaa guddaadhaan uummata isaanii garbummaa jalaa baasuuf qabsoon isaan godhan olaanaa fi dhalootaarraa fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Kanaanis uummata isaanii keessatti bara baraan gootummaan leellifamaa fi yaadatamaa jiraatu. Warqituu fi Mastaawat Walloo
seenaa kana kitaaba seenaa qabsoo Oromoo Walloo fi Oromoota Kaaba Itoophiyaa jedhu kan Feezaa Madii fi Amanuu Taakkalaan barreeffamerraa odeeffanne. Waaqnu lagi abaarsa ijibbata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota baarsa, meekeen goota baarsa. Kaleefiin daachii baasa, gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Dhaggeeffattoota keenya deebinee jirra. Egaa jajjabee dhaggeeffataa turre gara afoolaatti deemna. Egaa ariitiidhumaan yeroon keenyas waan deemaa jiruufi. Abdii isaanis waan hedduu kaasee goota ta'uuf wanti nama daangessu kutannoof ilaalcha qabnu dhugaarra dhaabbachuu qofa irratti hundaa'uu qabna. Wanti nama daangessu hin jiru gootummaan kallattii tokko qofa ta'uu dhiisuu isaas namatti hima waan ta'eef namuu seenaa kanarraa baratee waan gaarii hojjetee seenaa isaa bakka gaariitti galmeeffachuuf akka tattaafatu abdii qabna. Yeroon afoolotaati. Yeroon kana afoolotaati karaa bilbila kallattii keenya duwwaa 2211 duwwaa 862 fi dhuma 325 gootanii nuuf bilbiluudhaan ammarraa kaaftanii afoola irratti hirmaachuu dandeessu. Akkasumallee karaa ergaa gabaabaatiin 8330 ammoo yoo nuuf barreessitan egaa afoola kanarratti hirmaattanii waliin dabarsina. Dhaggeeffattoonni keenya immoo yaada isaanii nuuf kaasaati kan isaan jiranii yaa warra OBN kanaan dura maamila keessan hin turre amma immoo maamila keessan ta'uun barbaada. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Beekii irraa maqaan kiyya Barii Mallasaan jedhama jedheeti kan inni jiru. Anaa dhufuun sisimannee jirra. Maqaan koo Mahammad Amin Khalil jedhama Xiroofataa irraayi. OBN sagalee uummataan nutti toltu garuu jedhee innis egaa yaadni koo biqiltuun biyya keenyaa jedhee dubbifamu gaafa nuuf barreessan akka nuti dubbisuu dandeenyutti yoo nuuf katabdan deebisnee isin biraan geenya waan ta'eef waa'ee biqiltuu maal akka kaasuu barbaade Mahammad Amin nuuf hin gallee egaa maal kunuunsi nu yoo ta'es dhaamsa kee ifa godhii nuuf barreessii jennaani. Egaa ammallee kan nuuf barreessaa jirtan hedduudha. Rattaasimaan jedhama godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Algeerraatti yaa warra OBN qophiin keessan baay'ee namatti tola jabaadha jechuudhaan illee nuuf barreessee jira. Jamiila Usmaan godina Gujii Aanaa Waadaraa ganda Qundheerraa yaa warra OBN daawwitii jireenyaa baay'ee sin jaallanna jechuun nuuf barreessitee jirti isheenillee. Galatoom jennaani. Hello. Hello, akkam jirtu Enook Mimoonaan. Nagaadha akkam jirtu eenyu jennu? Arabuu Mahmudeen jedhama Wallagga Baanuun nu kumbaarra. Ayyee mee mammaaksa moo ibboorraa siif eegallu? Mammaaksa naa godhaami. Tolee guutuu taasistaa midhaan warra raatu bakka duwwaa. Midhaan warra raatu? Eeyyee guutuu taasisi mammaaksa kan. Ganna ganna nyaatu hin ta'u. Meera deebi'ee yaali midhaan warra raatu ganna ganna nyaatuudha mee itti yaadi daqiiqa sekoondii tokko. Egaa naa darbeetti gara ibbootti naa deebi'a. Ibboo? Ibbakka. Gabaan naqxuu dhadhaan dhabdu. Gabaan naqxuu? Dhadhaan dhabdu. Aboo beekuu hin dandeenye galatooma. Tolee ulfaadhu waan bilbilteef galatoom. Hammam afoola hawaasa keessa jiru beeku hammamis yaadatu waan jedhu laaluufidha. Maqaan koo Saafii Abdul Malik Harargee Bahaa ana gurraawaa irraatii innis isiniif bilbila daandii fi ifaa qabna rakkoo jedhee jira dhaggeeffataa qabna. Hello. Bilbilee jira. Yoyyaa. Anaa dhufu jenne. Anaan jedheera nagaa. Akkam jirtu? Naguma. Jirra fayyuma. Fayyaa yoo dogoggoruu baane dambii jennu. Dambiidha. Dambii aanolee. Ayyee dambii aanolee Gujii Lixaa birbirsa koo jawaarraa nuuf bilbilte. Mee irra naa deebi'a tamsaasatu ishee biraa. Tolee mammaaksa guutuu taasisi midhaan warra raatu. Midhaan warra raatu? Eeyyee iddoo duwwaa kana guutuu taasistaa jechuudha mammaaksita. Midhaan warra raatu ganna nyaatu? Miti dhaggeeffataa biraanlee akkasitti yaalee mee heenoo kibboo si haa gaafatu? Tokkoon si gaafadha dambii. Tole tole. Boollatti galtii yaa shurrubbaashee. Boollatti galti dhaddoo? Ayyee. Deebistee jirtaa mee mammaaksa kanas deebisi qeerransa eegee hin qaban. Qaban gadi dhiisan. Afaanuma irratti naa deebiste. Tole. Ammaatu beekamaadha waan. Ayyee keessummaa qamalee. Keessummaa qamalee? Keessummaa qamalee raafuu keessatti simatu. Arguudha raafuu keessatti arguudha dambii iddoo nagaa olisiin jenna. Ulfaadha iddoo dansaadhaan. Ayyee hinoo yeroo qophii waa maraaf ni kennamee xumuramee jira. Eeyyee midhaan warra raatu bona nyaatu ganna kan nyaatu amma kan warra raatu miti kan warra ol kaawwateeti jechuudha. Waa mara keenya xumurree jira hinookiif Mimoonaan si waliin turtii taasisnee oduun sa'aatii 3tti bufaa yeroo gaarii. Waamara.
qophii kanaan Ijuuwwan soora qalbii ta'an kanneen akka walaloo jechoota mimmi'aawoo waloo jabaan tarreeffaman seeqqachiisan ammoo taateewwan dinqisiisoo nama qirqirsan gurra simboofna. sirba bareedaas qabna. Jabaa ofii abbaatu faarsa nus jajjaboo keenya qophii jajjabeen isiniif dhiyeessina. Kana malees gaaffilee afoolaa kanneen akka mammaaksaa hibboo fi jechamootaa kallattiin isin irratti hirmaattan isiniif dhiyeessina. Waamarri waan mara of keessaa qaba. Waamara. Waamara.